raadiyoo madda nageenyaati. raadiyoo madda nageenyaa sagalee uummata bal'aati. madda nageenyaa. madda nageenyaa. waan sammuu keessa jiru lafarratti ijaaramaa sammuu keessaan hin jiru biyya ijaaramtu nageenye duguggaa sanyiitiin harmaa fi harka jiruun Itiyoophiyaan ati leelliftu kun karaa nagaatiin ijaarame akka sabab sablammootaa ta'utti sirni isii bocame gaafa jalqabaa sana uumaa lafarra hin jiru gaafa minilik nu diigu. gaafa minilik nu deego gaafa harme nu deego gaafa harki nu deego gaafa nu boote hurreen Itoophiyaa akkasiin ijaaramte har'a nurra faarsita Itoophiyaa abbaa keetii isee minilik duri Itoophiyaa dudubata duubni isee turi. kabajamtootaa fi hordoftoota raadiyoo madda nageenyaa assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatu. kabajniif jaalalli keenya akkasuma salaamtaan teenya qilleensarraan qaxxaamuree lafa jirtan maratti sinaa ga'u. akkam jirtan nageenyi keessan dasaa xiqqaa guddaan nagaa abadaaf gammoojjii nagaa fayyaa jirtu jajjabaattu nagaa qabdu kan nagaa hin qabne nagaa rabbi isiniif haa kennu kan nagaa qabdan immoo alhamdulillah jedhaa galata galfadhaa jechaa. egaa kabajamtoota hordoftoota raadiyoo madda nageenyaa sagantaa keenya torbanii ka guyyaa roobii isiniif dhiyaattuun qabannee walitti deebinee jirra. alhamdulillah rabbii galanne haa ga'u. sagantaan keenya guyyaa har'aa eebila 7/2021 sagantaa keenya guyyaa har'aa kan si waliin ta'uu ana muhee calla. egaa kabajamtootaa fi hordoftoota keenya sagantaa keenya guyyaa har'aa keessatti waa haga sadii qabannee isiniif dhiyaannee irraa keessummaas harkaa isiniif qabna gara iddoo isiniin ceesisin. egaa kabajamtoota hordoftoota keenya yeroo ammaa kana haalli uummanni keenya keessa jiru akkuma waliin argaa jirru kanneen biyya keessa seensanii odeeffannoof nu lasaa jirtan galatooma isiniin jecha uummanni keenya haala ulfaataa keessa jira. uummata keenya kana inshaallah rabbiin rizqii itti gadi haa buusu rooba roobuu dide kanallee rabbiin haa roobsu yaa rabbi rooba nu roobsu uummata keenya kanaaf rahmata godhi yaa rabbi yaa Allah yaa Kariim. ummanni keenya yeroo ammaa kana irra caalaa lola diinaa caalaa bonni akka malee qabee jira. rabbiin inshaallah rahmanni kun harka isaa jira rabbiin gadi nu haa buusu jecha ummanni keenya kallattii hundaan du'aa'ii godhaa jira. ramadaana nuti deemu kanas nama inshaallah bal'inaan simatu rabbiin nu haa godhu jecha. egaa kabajamtoota hordoftoota keenya wanni nuti bira hin dabarree yeroo ammaa kana milishoonni naannoo Amaaraadhaa kallattii hundaan uummata keenyatti qophaa'aa jira meeshaa bitataa jira mootummaan nu duubaan jira jedhanii qophii godhuu hin dirna jarri kuni gama adda addaatiin dinagdee walitti buufataa jiranii uummata keenya haadhuuf halkanii guyyaa halduree tokko mijeeffataa jiranii waan ta'eef murrataa jiranii. kanaaf inshaallah manni keenya of jabeessuu qabaa abbootii dhiiraa manduggoo ammaan duraarraa gorsa fudhatuu qabaa wal faana hiriiruu qabaa wal dhagahuu qaba isin jenna. egaa kabajamtoota hordoftoota keenya sagantaa keenya guyyaa har'aa keessatti odeeffannoo harkaa isiniif qabna. odeeffannootti aansee egaa darsii obboleessa keenya Dr. Yusuf Nuureedhaa harkaa isiniif qabna. kanatti aansuun obboleettiin teenya sabboontuu walloo gaafii deebii kan isiniif dhiheessitu waa'ee ilmi islaamaa irratti harkaa isiniif qabna. dhuma irratti immoo keessummaa awwal shee Umar qabannee dhufnee jirra guyyaa har'aa. awwal shee Umar haalli biyyi keenya irra jiru kana akkamitti ilaala ka jedhu bal'inaan inshaallah irraa dubbannee jirra. amma kallatti maanaan gara odeeffannootti isin dabarsaa odeeffannoo waliin turtii gaarii. gadu asudaan nun baanu gabrummaa irraa haga maraan qabsoof nutti baanu gabrummaa irraa haga ka qabsaa deeggarrutti baanu gabrummaa irraa haga ka deeggar himuudhiif nutti baanu gabrummaa irraa gantuu irratti jeeffadhu mana kan kee irraa qabee akka haadha jalan guddanne kana ka godhee jabbee haga yoomnu irratti ilaaltaa silatummaa yaa rabbi ummata keenya kana itti arjoomime qalbii jinniinu lakkafe kana daddafee nurraa darbe namtichi kun kufuu baannaan ta Oromoodhaa sabri ta Oromoodhaa sabri ta Oromoodhaa sabri ta Oromoodhaa sabri. kabajamtootaa fi hordoftoota madda nageenyaa nagaan keenya kan jaalalaa kan gammachuu gaaraa fi tabbeen qaxxaamuree bakka jirtan maratti sinaa ga'u jecha oduu keenya guyyaa har'aa qabannee dhiyaannee jirra. oduu waliin ani obsaasanii nu faana turan abbeerraa keenyam.
aanaa artummaa fursee keessatti namoota kaleessa dhukaasii irratti baname hidhamuun beekame. Ilmaan Oromoo kaleessa ooyiruu isaanii keessatti Amaarri Randooyyee irraa dhukaasa itti bantee eega Rabbiin dhukaasa jalaa isaan baasee makkalaakayaan qabee hidhuun maddeen keenya madda nageenyaatti himan. Namoonni hidhaman kun badii waan dalagan hin qaban ooyiruu isaanii keessaa qullubbii guurratanii osoo galanii dhukaasi itti baname. Ooyiruu ofii irraas qabeenya guurratuun yakka tahee jira. Amaarri kallattii afuriin qawwee gurguddaan qe'ee Oromoo irratti loggomtee osoo jirtu isaanuu hin yakkamne kan ooyiruu ofii irraa qabeenya walitti qabatu yakkamaa ta'ee hidhaatti darbatamee jira. Lola guyyaa kaleessaa ta'e kanaan bakka Randooyyee jedhamu irratti taheen uummanni Oromoo osoo ofirraa deebisaa jiranii namni Hasan Hussein Umaree jedhamu finxaaleeyyii Amaaraatiin harka gubbaa yoo rukutamu haati Oromoo takka miila keessa rukutamuun maddeen keenya madda nageenyaatti himan. Akkuma lolli gama arxumaatiin eegalee kallattii aanaa Jiillee Dhammugaatiin naanna'aa Baxxee ganda Qundee jedhamuun keessatti finxaaleeyyiin Amaaraa kun mana Oromootti ibidda shidan. Sababuma lola kanaatiin dhaamsa abbaa dhiiraa Caffaa Coqorsoo irraa darbe akka armaan gadii kanam. Dhaamsa abbaa dhiiraa aanaa arxummaa fursee ganda Caffaa Coqorsoo irraa darbe akkas kan jedhudha. Akkuma beekamu lola tibbana duguggaa sanyii mootummaa naannoo Amaaraatiin nurratti yaalame qe'ee fi qabeenya lubbuu qaqqaalii itti kaffallee haga tokko biyya keenyaa fi eenyummaa keenya oolshine ammas itti yaadame guyyaa kaleessaa Caffaa Randooyyee lolli eegalee jira. Amaarri akka lola dhaabuu fedhii hin qabne waan kana itti deddeebine isiniif himaa turre. Amaarri boolla qotattee tattaa'aa jira. Makkalaakayaanis kaasuu hin dandeenye waan ta'eef fedhiin jaraa fagoo waan ta'eef hadaraayaa ilmaan Oromoo osoo mana teessuu ilmaan keessan qabeenyi keessan kan caffaa jiru akka hin miidhamne ammaan kana irraa kaasii itti qophaa'e jedhu. Lafi Caffaa lafa abbootiin keenya arsaa itti kaffalee har'aan gahe waan ta'eef wanni kalee nu mudate har'a deebi'ee akka nu mudanne tooftaa kee fayyadamii waliif dirmadha. Amaarri cabsee nun bulchuu dhumne baduu yookaan nagahan jiraatu kana lamaan sammuu keessan amansiisaa lola nurratti labsame kana akka injifannu waloon ka'aa wal kakaasaa itti qophaa'a kan jedhu dhaaman abbaan dhiiraa Caffaa Coqorsoo kun. Garee warraaqsa sabaatiin kan beekamu ilmaan Oromoo lola irratti madaawan eega gaafa lolli mootummaa naannoo Amaaraatiin ilmaan Oromoo walloo irratti baname qarshii 3,300 gargaaraa jira. Gareen kun yeroo garaagaraatti Oromiyaa keessa naanna'uun bakka rakkoon jiru maratti harka laataatuma har'a gahe. Gareen jaarmiyaa ijoollee biyyaa kan jedhamuun beekamu gareen kun ilmaan Oromoo walloo gama daangaa Afaariin lolli bara 7 ol irratti deemaa jiru kan hoogganamu yoo ta'u qarshii uummanni Oromoo isaaniif arjoome kophaa hin nyaannu jechuun qarshii miliyoona 1 uummata Oromoo lolli milishaa Amaaraatiin irratti banameef gumaacha godhan. Gareen qeerroo walloo jedhamu kunis ilmaan Oromoo gargaaruun beekamu yeroo ammaa kana uummata keenya kan madaahee ciisuuf qarshii 2,200 kennaafii jira. Gareen kun bakka rakkoon dinagdee Oromoo mudate hunda duukaa bu'ee gargaaruun beekama. Koreen maqaa gargaarsa uummata walloo qe'ee irraa buqqee dhaabbatee maallaqa walitti qabaa jiru guyyaa dheengaddaa irraa kaasee uummatichaaf midhaan kuntaala 1 fi zayita hiraafii jiru. Gargaarsi kunis akka yaadametti akka gargaaramaa hin jirre komii kaasaa jiru. Gaafa Abiyyi Ahmad walloo dhufa jedhamee gaalaa fi re'ee lafa irratti hin hafne. Har'a uummanni keenya buqqee meerru uummanni sun jechuun komii dhiyaataa jiru. Koree keessa guyyaa kaleessaa manni murtii ragaa abbaa alangaa obbo Jawaar fa'aa irratti dhiyeeffatu dhaga'uuf beellama qabate. Manni murtii federaalaa dhaddacha yakkaa lidataa ramaddii lammaffaa dhimmoota yakka shororkeessummaa oolmaa guyyaa har'aa ooleen himannaa himatamtoota galmee obbo Jawaar Mohaammed jala jiran irratti akkaataa dhihannaa ragaalee ilaalchisuun murtiilee adda addaa dabarsee jira. Oolmaa manni murtichaa oolee irratti akkaataa dhihannaa ragaalee ilaalchisuun iyyata abbaan alangaa galfate kan ragoonni golga duubatti haa dhihaatan jedhu mormuun maqaa fi eenyummaa namoota ragaa ba'anii dhaddachaaf ibsamuu qabam jechuun abukaatonni mana murtichaa gaafatanii akka turan obbo Kadir Bulloo OMN'tti himaniiru. Manni murtichaas yaada gamaa fi gamana erga dhaggeeffateen booda iyyata abbaan alangaa kan ragaa namoota 146 golga duuba akka dhiyeeffataniif gaafatuuf dabalatee gaafii abukaatonni eenyummaan ragaa baatota haa beekamu jechuun gaafatanis kufaa akka taasise irra deebiin abukaatoon hidhamtoota siyaasa Oromoo obbo Kadir Bulloo dubbatan. Sababa ragaalee golga duubaatiin akka hin dhihaanne manni murtii ajajeef.
ragaawwan kiyya irra deebiin amansiisuu waan hin qabuuf manni murtii beellama yeroo fagoo naaf haa qabu jechuun abbaan alangaa gaafatus manni murtichaa yaada abukaatotaa dhaggeeffachuun gaaffii abbaa alangaa kana kufaa taasisee jira. Bu'uuruma kana manni murtii federaalaa dhaddacha yakkaa lidataa ragaa abbaa alangaa dhaga'uuf eebila 5/2013 beellama qabatee jira. Egaa dhaggeeffattoota keenya oduun keenya kanuma qophiilee hafanii waliin turtii gaarii. Doohe walirraa doohe maalte taamiti falmi alagaa moohe. Doohe baalirraa doohe maalte taamiti falmi alagaa moohe. Doohe arsiirraa doohe maalte taamiti falmi alagaa moohe. Doohe booranaa doohe maalte taamiti falmi alagaa moohe. Doohe gujirraa doohe maalte taamiti falmi alagaa moohe. Masha Allah tabarakallah boleessa keenya obsa Hasan odeeffannoo nu dhageessisuu keetiif galata argadhu. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya odeeffannoo keenya guyyaa har'aa waa hubattan jennee abdii qabna. Ammalleen qophiilee hafan waliin turtii gaarii. Taamiti falmi alagaa moohe. Doohe wallaggaan doohe maalte taamiti falmi alagaa moohe. Egaa yaa bulaa koo yaa jamaa ikhwaani. Oftowachuu qabnaa qalbii fikraatiin dirree faayidaati islaamaa faddunyaani dirree khasaaraati yoo of wallaalanii hubanneetti na fayyadamnu waashanii yeroo faafiyaadhaa tuun dhufin dhukkubni humnaaf dargaggummaadha tuun dhufin dullumni umrii jiruu keetii tuuduutin dhufin namatti hin fayyadamuun waa taasisu inni gooftichi guddaani. عليما حكيما نتين من كهسي يا الله يا رحمن يا ربي نبدا افتدين إسلاما اتين من كهسي يا الله يا رحمن يا ربي نبدا افتدين إسلاما اتين من كهسي يا الله يا رحمن حقي يركون نبون أمن ربي نبسيب kan inni ganama azalii dabarse qalbii ofii irratti imaanaan magarse amri rabbii guutuuf nafsiyyaa cunqurse shayxaanin siif jinni imaanaan buruyse fisnaata mudate sabriidhaan dabarse namni rabbiin ibse waan ta'u jaamaa ittiin nu milkeesse yaa Allah yaa Rahmaan. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. دام سكينا كلني تقفاتي ولد بينه. دام سأنا رك أبدي سني دهاتو وربادكون. دام ستوكو كدام سبيراف كيساك أبو. دام سكون أدو تكا أدون تون أدو فكيتي أبتو ijoollee sadi dhalee sadeen ijoollee dhiiraa lamaaf intala takka haadha isaaniiti. Ijoollee kanaaf haadha niitii isaa dhiisee hojii barbaadatuuf biyya biraa deeme akka biyyoota arabaa dur namni dhaqee dalagatu san zamana dursan telefoonni hin jiru namni xalayaa walii erga. Warri kun dur guddoo wal jaalatan abbaa fi ijoollee fi niitiin isaa kun warra walitti qabu wal jaalatu wal kabaju. Yeroo abbaan isaanii biraa deemee biyya arabaa dhaqee hojii barbaadate guddoo yaadan guddoo hawwaniif inillee warra isaatiif ijoollee isaa dhiisee biraa deemuu guddootti dhagayamte garuu jiru nama teechiftu hojii barbaadatuu deeme. Yeroo hojii barbaadatuu deeme haga tokko hojjetee yeroo inni haga tokko ture niitiin isaatun fayyaa dhabdee ol dhagayuu hin dandeenye immoo fayyaa dhabdee akka mataa fayyaa dhabdee yeroo isiin fayyaa dhabu jirtu kana xalayaa erge inni achirraa. Xalayaa maal jedhu mallaqa waan haga yeroo sanit dalage ergee mallaqa ergee bakka kana akkanaa jira dhaqaa fudhadhaa jedheen. Warri xalayaa isaa tanan banne ijoollee fi niitiin xalayaa tanan banne akka gaariitti fuudhanii xalayaa abbaa keenya biraa dhufteedhanii
dhungatanii bakka gaarii fidanii kaayan. Xalayaa abbaa biraa dhufte tana. Hin dubbifne jechuudha. Hin banne. Mallaqni illee xalayaa tanati maa xalayaa tana warri yoo bananii dubbisan malee ma beekanii alaabaa beekanii hin beekne. Guddoo duuba miidhaman. Haati fayyaa dhabdee mana yaalaa geessuu hin dandeenye guddoo mana yaalaa geessanillee itti rakkatanii keessaa baasanii mallaqa san dhabanii miidhamanii mallaqni ammoo dhufee jiraa beeka. Itti miidhaman osuma akkas miidhaman duute. Tasii tarabbii geette haati ijoollee duute jechuudha. Yeroo duute inni quban qabu waan kana. Xalayaa lammataa erge ammallee. Intala sattuu gurbaa tokko heerumuu barbaaddee xalayaa itti ergitee abbaa kiyya gurbaa akkana haala tokko jaaladhee ilma baluuti. In heerumaa akkam jetteen. Xalayaa deebisee fachirraa. Xalayaa keessatti akka gurbaan kun waan nama gaarii hin ta'in ibsee fi nama biraa gaarii ammoo inni qopheessee fi achiif biraa qabu himee fi nama akkana jira koottu jedheen. Xalayaan banne. Xalayaa taan maasha Allah abbaa keenya jaalatama kabajamaa ulfaataa biraa nuu dhufteedhanii dhungatanii achi kaayan. Gurbaa isaa tokko ijoollee lamaan keessaa haala isaa xiqqoon bebbeekaan jarjaraa. Hujii barbaadee fi argee abbaa kiyya ijoolleen hariyaa keetii kate waliin deemtu kun ijoollee gaarii miti. Koottu hujii bareedduu si argee na bira koottu jedhee xalayaa ergeef. Innis xalayaa taan fuudhee maasha Allah abbaa kiyya biraa dhufte xalayaa gaarii nama irra addunyaa gubbaa jaaladhu biraa dhufte jedhee achi kaayate. Torbaanitti xalayaa tana qulqulleessanii dhukkee itti qabatte irraa haqanii waraqaa xalayaa abbaa kennaa jedhanii dhungatanii bakka bareedduu kee kaayanii akkasitti wayaa itti uwwisanii biraa deeman. Waggaa dheeraa booda abbaan dhufe. Yoo inni dhufe haati teessammee haati teenne beektaa ergaramtee dhukkubni akkanaatti dhufee waldhaanuu dadhabne guddoo miidhamtee zamana dheeraa beektaa akkasitti duutee jedhaniin. Maal yeroo san mallaqa isinii ergee mallaqni bakka akkanaa jiraa fudhadhaa isiniin hin jenne mallaqa sammaa fuutanii isinii yaaluu dhabden jedheen. Akkasii subhaanallah bara abboo xalayaa hin ta'e inuun banneeyyuu achuma nuu jirti akkana bakka bareedduu kaayannee achi nuu ta'etti hagammaan bannee bar jedhaniin inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun. Yoo hagammaan baniin faayidummaan isin xalayaa isin argattan maal reedhe. Intalti yoo meennaan intalti ante gurbaa abaluu kagaaf kan waliin deddeeman san gurbaa san heerumtee guddoo miidhee haala badaa jiruu badduu keessa jirti jedhaniin. Inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun. Maal xalayaa itti ergee gurbaa san hin heerumini. Gurbaan sun nama gaarii miti. Nama gaarii biraa harkaasii qabaa koottu hin jenneen mana bira dhufuu dhabde siin jedheen. Yoon banteeyyuu jedhanii xalayaa taan hin banne xalayaa achi kaayattee jirti hin banne bara xalayaa jedhanii. Haya gurbaan kiyya kummee jedheen tokko cala jiraa beekama mana. Gurbaan kan kebeeta ijoollee durriyeetaa waliin deemee lakkumaan hammaatanii waan namaa hatanii hanna san irra qabanii man hidhaa jiraa bar jedheen. Inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun. Mee maaluma an koottu jedheeni hujii argeefi hujii bareedduu sanuu argeefi koottu na bira jedheeni xalayaan ergineefi jennaan xalayaa san bara abbaan dubbifne jedhanii. Warri kun ajabsiisee hagamma. Waan nama ajabsiisaati. Garuu wanni itti fedhe maal amma qissaa kana. Qissaan kun haqiqaa jirtuu miti oduu ofirraa waan uumame jechuudha waan namni dalage. Maal jechuu kiyya amma kitaaba rabbii guddaa kana ka mana keenya kaayannee akka gaarii qulqulleessinee bakka bareedduu keessa kaayannee quraan achi keessa nuu jira. Yeroo tokko yeroo xiqqoo hajaa qabnu qulqulleessinee dhungannee maasha Allah kitaaba rabbii guddaa jennee achi deeffannee bira teenna. Ammoo waan silaa rakkoo hagamtanu mudattee harkaanu qabdu tana kitaabuma nu kaayannee bira teennu kana odoo dubbifne furmaata maraa harkaanuu qaba. Wannan jechuu barbaadu kitaaba rabbii guddaa dachaasanii tolchanii bareechisanii achi keessa kaayatanii manaan bareechisuuf rabbiin guddaan hin buufne. Rabbiin guddaan haa barannee itti hojjannee barsiifnuuf uume
gorsa kana ilmaan keenna ijoollee teenna tamartuu kitaaba babbareedaa afaa qabdu ijoollee qofa aamiti nama guddallee namni guddaan osoo haadhaaf abbaan qur'aana qara'anii ijoollee ni qaraati mee waan goonu hundi keenna gara qur'aanaa fuula deeffanne gara kitaaba rabbii guddaa kana fuula deeffanne kitaaba kana yeroo kenninee mee mana keenya keessatti haa dubbifnu salaata magribaatiif ishaa'ii jidduu yeroo qur'aanaa haa goonu kanamuu juz'ii fi qara'u martuu gattaa'ee waan silaa elektiroonikii ta'e maraa achi kaayatanii televizhiinaaf kana maraa dhaamsanii yeroo namni taa'ee manni kun waliin qur'aana qara'atu haa goonu waliin milkoofna hundi keenna dhaamsa hagana gahu kana dhaamsa rabbii guddaa ka hagana gahu kanu bira jiru ka faayidaan hagam gahu ammoo keessa jirtu faayidaan hagam geettu keessa jirtu kanu ammoo bannee laallee dubbifnee barannee waan sanirraan fayyadanne akka ijoollee rakkatte sanii osoo abbaan isaanii furmaata hagam harkaa qabuuf waan abbaan isaanii jedheen san dubbisuu dhabuu qofa'aaf rakkoon gugurdoon irra geettee san fakkii sanii olii beekaa tarabbiitun mee fakkii gabaabduu takka yoo xalayaan takka mana murtiirraa sin dhufte simaa hujirraa yeroo itti galtu kunoo xalayaan mana murtii teetti mana murtii ka magaalaa teessanii kanarraa xalayaan sin dhufte maqaan keetiin xalayaa tana achi keette aboo amma hujirra jira wiikeendii yeroo sabtii fi hada hujii hin qabne guyyaa san banee dubbisa moo har'a dubbifta haaluma keessa laalame dhaamsa nama biraa dhufe hayyee heger nyaadhee nafa dhiqadhee gaddeebi'ee dubbisa moo ammuma kana gattaa'ee dubbisa namni baay'een yeroo gattaa'uun illee hin qabu dhaabatatti bana haguma gattaa'ee wayaa firraa baasee achi kaayatee kophee baafatee maali jedhee gattaa'ee dubbisullee yeroo hin qabu waan manni murtii jedheen san beekuudhaaf ammatti banuu qaba maaltu tana hundaa godhe beektu manni murtii kun kabajaa hagam gayuu qaba jechuu qalbii teenya biratti nu biratti hagam takka ulfaataa jechuu nu garsiisa wanni ati eeguu jirtu kun wanni ati sodaatuu jirtu kun hagam takka qalbii hantee keessa geettii si garsiisa kitaaba rabbii guddaa ka rabbii guddaa biraa dhufe laal risaalaa rabbii biraa dhufte xalayaa rabbii biraa dhufte rabbii kawnii kana hunda uume biraa dhufte namni dubbisu jira maan dubbifnoo jedhaniin wallaahi najjabaata quraana qajeelatti gaaf diqqaan baranne afaan isallee hin beeku afaan araballee hin beeku quraan najjabaateedha xalayaan sun osoo si jabaatte mee haa jennu fakkii gabaaba tokko isin hima namni baay'een biyya faranjii tana yeroo dhufe namni guddaan keessattuu afaan biyya sanii qajeelatti hin beeku keessattuu gaa wanni akka mana murtiitu dhufte kun afaan jajjaboo tokkoon barreeffamti inni afaan xiqqaa tokko gabaabaa tokko bishaaniin dhugan ka haja'an bahan ka hujiin hojjetan laafaa tokko beekaa waliin giittu galuuf hin dandeettu jechuudha bara dhibbatti yookaan inni galtuuf waa jennu wallaahi manni murtii garuu maqaa kiyyaan ergee afaan biyya tanaa waan qajeelatti hin beekneef gaafa afaan jarmalii kana baradhe takka afaan biyya abaluu kana baradhe gaafas dubbisa jedhanii achi kaayammoo moo ammaan kana bilbiltee hariyaan kee afaan beeku abboo yoom yeroo qabdamee duqqisi bira dhufuu barbaada lakki yeroon qabu abboo dhaabatu mallee taatume daqiiqaa 5 kenni daqiiqaa 5 fudhattee bira geessitee bona dubbisettaan bara akkana jedhanii akkasi itti quufuu dhabuun mala hayyeetteen galatu mitee biraa deemtee kalammataati ammallee bilbiluu mala nama lammata mee abboo waraqata kana dhufee na dubbisettaan yoo jechi isaanii lamaan walitti gali qajeela fudhatta haga san maal jabeessurraa qur'aana waan nama barsiisuu dhabde nama sii hiikuu dhabde waan sii hiikaa dhabde hiikaa fi barsiisaa fi wanni hundu online as gubbaa kaayamtee jirti afaan feete kanaafuu duuba wanni barbaannu qur'aana rabbii kana haa jabeessinu diinaa rabbii haa jabeessinu haa barannu ilmaan keenya ilmaan diinaa rabbiin guddaan nu haa godhu ilmaan qur'aanaa rabbiin nu haa godhu ilmaan salaataa rabbiin nu haa godhu ilmaan masjida galtee masjida rabbii qaddamtu rabbiin guddaan nu haa godhu waan ifii jibbu rabbiin guddaan nu haa jibbisiisu waan ifii jaalatu maraa rabbiin guddaan nu haa jaalachiisu hamtuu nama hamtuu nu yaaduuf ka hamtuu dalagu maraa rabbiin guddaan nurraa haa qabu khayrii gammachuu addunyaa akhiraa dabbalin nu haa qabu riskii waasii abaldoo rabbiin guddaan nu haa kennu fayyaa guddaa rabbiin nu haa kennu nagaa guddaa rabbiin nu haa kennu haganaaf egaa hagaa dhaamsa
kudhanii lammaffaa keessa wal geennu. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh. raadiyoon madda nageenyaa gaafilee adda addaa kan isiniif dhiyeessu karaa salphaa ta'e barumsa akka argattaniif gaafii bifa bareedan isiniif qophaa'u sirnaan akka nu hordoftan kabajaan isin gaafanna. Kun qophii gaafii sagantaan gaafii deebii torbanitti yeroo tokko kan isinii dhiyaatu yoo ta'u gaafilee kan haala salphaadhaan kan nu hordoftan karaa WhatsApp, YouTube, Telegiraamaa fi karaa Feesbuukiitiin kan isin biraan geenyu ta'uu isin beeksisna. raadiyoo madda nageenyaa sagalee hawaasa keenyaa. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ترجمتوتا في جالسمتوتا حرفتوتا راديو مدى نجينا كم جرتان بكم جرتان اتنازان كيف نفابايته كانت سودان أبوليوان كي نقافي ديبي تربي لما سنجالة دربودا فدوتا كديفاما سنقافنا eegaati ramadaanattis deemuu jirraa baga itti singee sinin jenna. Rabbiin nama bara baraan marmaaruun haa taasisuu barri dhufee keessaan hin dhabin. Hirmaattoota torbee darbanii akkasii gadiif inshaallah. Muhammad Hussein Walloo jiraataa Saudi Arabiyaa magaalaa Waadii Dawaa sararraa deebii guutuu deebisee jira. Umar Jabaa Siibaa Saudi Arabiyaa magaalaa Kamisarraa deebii guutuu deebisee jira. Saanii Hasan Aliyyi jiraataa Saudi Arabiyaa magaalaa Naajiraanirraa deebii guutuu deebisee jira. Muhuddin Muhammad jiraataa Saudi Arabiyaa magaalaa Waadii Dawaa sararraa deebii guutuu deebisee jira. Muhammad Ali Yusuf jiraataa Saudi Arabiyaa magaalaa Riyaadirraa deebii guutuu deebisee jira. Ahmed Ali Yusuf jiraataa Saudi Arabiyaa magaalaa Riyaadirraa deebii guutuu deebisee jira. Ahmed Bakkajjaa jiraataa Saudi Arabiyaa magaalaa Riyaadirraa deebii guutuu deebisee jira. Egaa hordoftoota keenya hirmaattonni torbee darbanii kana fakkaatanii maashaallah tabaarakallah rabbi isinirra haa jaalatu. جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم. ربين بكم سدومن قنس نفاده بلو كانت يا سودان ديبي كيسن وجين ترتي جاري كبادا ديبي كيسن تقفان غافين هركاني اسلاما ميكا برس يوكين ترس جدا ديبي إسا أشهد الله إلا الله وأن محمد رسول الله ربين غوفتاد محمد الجماعة جدير رقابها اتيانسون تقامة الصلاة صلاة العبودة صدفان وإطاء الزكاة زكاة باسودة أفافان وصوم رمضان جاء رمضان صومودة سنفان وهجة البيت الحرام ما استطاع بإليه السبيل حج الجود يو كران نغاتي يو غلان إساقه جافل مفا dubartoota keessaa kan dura shahidde eenyu? Sumayyaa haadha Ammaar. Deebiin isaa gaaffii sadaffaa soddaa rasuula keenyaa sallallahu alaihi wasallam kan yeroo lamaa tahe eenyu? Deebiin isaa Usmaan ibnu Affaan. Gaaffii afraffaa ayaati dura bu'e ayaata maaliiti? Al-Iqraa. Deebiin isaatiif gaaffii shanaffaa rasuulli keenya sallallahu alaihi wasallam yeroo meeqa hajji godhan? Deebiin isaa tokko hajjatul wada yookiin hajji dhaammannaa jedhama. Gaaffii deebii kutaa torbaffaatti natti sin dabarsaa turtiin keessan nafaana haa ta'u. Gaaffiin guyyaa har'aa akkana jedha akkasii gadiiti. Gaaffii tokkoffaa ergamaa rabbii sallallahu alaihi wasallam saahibtichi ulee kenneefi anaafsii gidduutti mallattoo haa taatu jedheen saahibtichi sun kan ulee qabatee du'e maqaan isaa eenyu jedha. Gaaffii lammaffaa ergamaa rabbii sallallahu alaihi wasallam haadha muumintootaa keessaa ta'a inni fuudhe keessaa ta'e ishee durbaa fuudhe eenyu jedha. Gaaffii sadaffaa saahibtichi guyyaa qiyaamaa gaflaan jannata keessa barari'u maqaan isaa eenyu? Gaaffii afraffaa saahibtichi guyyaa qiyaamaa gaaffii takka malee jannata seenu maqaan isaa eenyu jedha. Gaaffii shanaffaa ergamaan rabbii sallallahu alaihi wasallam isaa amata meeqaa ummaan isaa irraa duute jedha. Gaaffiin guyyaarra kana fakkaataa akka itti gammaddan abdii guddaa qabna inshaallah. Irratti hirmaadhaa qooda keessan bahadhaa.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في أمان الله. راديو مدنجينا قافلة دادا تنسيك إيسو كراس الباته برم سكر قلتني قافي فبريد الاسم قباو برنانك مردفتن كبجان سنقافلنا كون قبي قافي ساغنتان قافي ديبي تربانتي يروتو كوركن سنيتي هاتو يوتو قافلة كالحالة سلبادا كان مردفتن كراوة ساب يوتيوب تليجرام في كرا فيسبوك تنكن سنقران قلتنو اسم beeksisna raadiyoo madda keenyaa sagalee hawaasa keenyaa. الله يا الله يا موتي علما بيكتك سكينيا نتي كل ما بديتكم قبنو بدين كينيا أرمما قبرما كبلون فالمن ملي دينا بكلشنو نبكافنا ملي أرمما ديفنو دوني بن ملي دو أسين سدانو دوتنو فاكما بديتكم قبنو بدين كينيا أرمما afaan oromoodhaa keessatti guddanne abbaa caadaa jennee qubeessaa baranne aadaaf safuu keenya ganamaan baranne aadaa diina keenya hin feenu gonkumaa badii tokko hin qabnu badiin keenya oromummaa dararaan hammaatee falmachuu hin dhiifnu roorroon daangaa dabreef diinaaf gad hin ciifnu hanga biyya keenya irratti abbaa taanu يا كرو أرومو جبسي تكما بدي تكون قبنو بدين كينيا أرومما الله يا موتي علما بيكتك سكينيا نتي كل ما بدي تكون قبنو بدين كينيا أرومما Gada watoota keenya kabajamoo guyyaa har'aa kana keessummaan kiyyaa awwal ishee Umari wannan tirra wal mari'achuu deemu waa lama sadii kaafnee haalli uummanni naftanyaa kun yeroo ammaa kana irra jiru waan tokko kaafnee wal mari'annaa akkasumatti illee marii bulchitoonni godinatti naftanyoota waliin qabookaa mootummaa naannoo Amaaraatti waliin gaggeessaa jiru irrattis waan tokko kaafnee bal'inaan irratti obboleessa keenya kana waliin marii kagoonu ta'a kadhuma sagantaa keenyaatti nu faana to'an ammas gabanumaan afeerraa keenya. Aloo salaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Wa alaikum salaam warahmatullahi wabarakaatu. Akkam nagaa fayyaa hojjetu jajjabaattu. Nagauma mishaadha warri raadiyoo madda nageenyaa akkam jirtan fayyaa keessan. Nagaa fayyaa alhamdulillah kunoo gaa har'a geenya tittiranneetuma meegaa har'a nu kabaydee sagantaa keenya torbanitti guyyaa roobii dhiyaatu irratti nu argamu keetuuf kabajaa nu biraa qabdaa ammalleen rabbiin fayyaa si haa kennu jenna mee wanni har'a irratti si barbaanne gaa haalli ammatti jirru silaa kun waliin beeynu kana haala rarra'aa irra jirra baduu fi jiraachuu walakkaa waan jirruuf gaa dabree akka nuti kufnu rarra'aa kanarraa akka ol garan galle meeshaan nurratti loggomamee qotee bulaan keenya karaa waa sassaabbatee galuun dhabee irratti dhukkaafamee rakkoo adda addaa keessa jirra hagaa meeshaan isaan gaaraa gadi dhukkisan hanga ganda Oromoo keessatti dubartii Oromoo madeessuu bira gahaa jira manni amma hidhattoonni milishaan naannoo Amaaraa kuni haa ta'u malee gaa haalli keessa jiru ulfaata nulleen har'a kanuma irratti hundoofnee si barbaanne uummanni keenya yeroo ammaa kanatti makalaakayaan dhufee jedhamee tasgabbaahuu eegalee jira. Ummanni immoo kanatti dahatee yoo agartee guyyaa kaleessaa ana hartummaa furseeran dooyyee bakka jedhamutti dhukkaasa bananii ilmoo Oromoo tokko harkarra rukutanii haadha Oromoota kamiila rukutan guyyaa kaleessaa akkasumatti illeen gamaanaa jiillee dhummuugaa kanaan mana baxxee bakka jedhamu naannaa ishiiti mana tokko gubanii haala kana keessa jiran. Mee ummanni keenya waan kana akkamitti hubatuu qaba makalaakayaan haala makalaakayaan dhufe jedhamee callifamu kanarraa bifa kamitti socho'uu qaba haala kamiin of eeggannoo godhuu qaba makalaakayaa sun akka kamitti ilaaluu qaba jettee addamee obboleessa keenya awwal. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuhu tijeedeetumaan salantaa isinirratti buufadhaa idileeyyan keenya warri raadiyoo madda nageenyaa hordofaa jirtan hundi keessanuu bakka jirtanitti kan biyya jirtan kan biyya alaa jirtan kan biyya lixaa jirtan kan biyya arabaa jirtan bakka jirtan hundatti nageenyi rabbii guddaadha isin wajjin haa jiraatu isiniin jechaadha.
ebeleeyyan keenya wanni ummata keenya irratti deemaa jiru hundi waan gartee mootummaa gabroonfata biyya fixe kanarraa qindaa'ee deemu jechuudha. Kana wanni jala sarartanii dhiyeessan kuni ummata walloo biyya sanirraa buqqifnee dhabamsiifnaa akka nuu mijatetti gara san gartee dhabamsiifnadha. Wanni gartee jara kanarratti nurratti deemaa jiru isaan karoorfameeti. Makalaakayaan biyya keessa bu'ee biyya keessa jira jedhan kunis waan ummata keenya sobanii ummata keenya dagachiisani malee makalaakayaan ummata keenya eegaa jirus hin jiru. Isaanuma eegaa jira jechuudha gartee isaanuma hamma humna jabeeffatanii humna jabduudhaan ummata keenyatti deebi'anii hedduu isaanii ummata kana eegan jechuudha. Nuti lolli bara lama har'aa nurratti karoorfame suni tuqeeti hanga nu geenyu nu laalee nu biraa deeme. Amma immoo kottaa jara sallaallee ganiiti humna jabduu fidatanii dhufanii rabbummaan nu gargaare malee isaan nu balleessudha kan ummata keenya irratti dhufanii. Ummata keenya immoo ummanni keenya qotee bulaa tiffatee bulaadha warra humna qabuu miti. Humna rabbiin isaanii ta'eetuma mootummaa meeshaa guguddaa baatee deemu kana ofirraa deebisanii ammas ummanni keenya wal malee waan qabu wal malee nama tokko gurra kennuu qaban abbaa dhiiratiin akka bobbaasanii wal galchaniin akka gartee bifa gartee manguddoon keenya dur biyya keessatti bobbaaftee wal gashitu kan diina walirraa dhowwaa turte sanii yoo bobbaanii galan malee mootummaa kamtu gartee nuuf dubbata mootummaa kamtu waan kana nurraa kuta kun egaa jala sararee beekuu qaba namni keenya hanga rabbiin gartee furmaata fidu. Mootummaan kun baduuf deema hundee isaatii lafarraa baduuf deema hanga badutti nama fidata yoo qophaa'anii ofirraa amma danda'an tarkaanfii itti ofirraa fudhatu dhaban nama fidatee bada jechuudha. Namni tokko hoggaa jalli saadhaa tontore yoo ofirraa eeguu dhabde sirra kufa. Akka sirra kufne yaa ilmaan walloo akka nu fidatee hin banne mootummaa kanaaf gurran kennina nuti naga keessan eegutti jirra. Ummanni keessan gartee baallamatti waamame wayii isin haasawa. Ijoolleen eeggata barlamaa keessatti haasoftellee waan isaan itti deebii inni kenneef silaa addunyaa kana guutuu waliin quba qabna. Waan namticha sanirraa ka'e jechuudha. Namtichuma gartee biyya tana bulchaa jiru biyyuma tana bulchaa jiru sanirraa ka'e amma sebbeleeyyan keenya bakka jirtan hundatti aana nuti gartee ummata godina torba keessatti argamu. Ummanni keenya kun aanaa torba keessatti argamna. Aanaan torbannan tuni wal dhageessanii yoo waliin gartee isin tarkaanfii bakka isinitti jabaatetti waliin birmattanii isin waliin tarkaanfii fudhatu qabdan ummanni nu balleessuuf deema waan nu balleessuudhaaf nutti karoorfameen ja'anii akka yaadatti jirti ummata keenya. Ayyee ulfaadhu galatoomii waan ajaa'ibaati. Dhugaa baanta beektee uummanni keenya yeroo ammaa kanatti mukni tontore yoo ofirraa eeguu dhaban namarra kufaa ofirraa eeguu qaba. Uummanni keenya makalaakayaan jedhamu kunis isaanumaan ajajamaa isaanumatu mallaqatti kennaa jira. Kanaaf uummanni keenya yeroo ammaa kana makalaakayaan dhufe jedhanii dhugaadha. Makalaakayaan hoggaa dhufes bukkee tokko dabanii yeroo inni deeme itti garagalanii eeggatu akka ati baantu akka wanni kun irraan kufne. Kanuma jenna osoo nu akka ati baantu osoo walqixxummaa eeganii uummanni kun ganda Oromoo irratti meeshaa kumaatamaan gadi loggomanii hin kaayanii ishigii qotatan keessa hin tataa'anii ishigii ammaan dura kaabbatan keessaa kunoo namni takka hin kaane akka dibaantu kunoo inumaahu makalaakayaa loluu barbaadan jedhan hoggaan makalaakayaan itti dhufe haalli keessa jiru hammaadhaa uummanni keenya kana beekee akka dibaantu of dagachuun qabu warri baadiyyaa kun fa'aan keessaa ummata keenya gara amma lixaa kana jiran gara cafaa kana jiran gara jara kanatti dhihaatan xiyyeeffannoo itti kennuu qabaa. Dargaggeessi akka tibaantu nama isaanirra muuxannoo qabuun hoogganamuu qabaa. Inni of beekuus immoo abbaa dhiiraa manduggoon hoogganamuu qabaa. Akkaataa manduggoon teenya kalee diina ofirraa ittisaa turte muuxannoo irraa fudhatuu qaban gatta'anii irraa barreeffatuu qabanii kun gorsa gaariidha waan dansa. Mee warroota godinatti bulchaniinoo warri godina bulchan kun ammuma kana yaadni isaanii hiraniira yaada sammuu isaanii hiraa jiran ogaa agarru jechuu. Kanaanaa jiillee dhumuugaa kabiraa dubbataa ka magaalaa kamiseenu mayyuu keessatti dhokfatee
keessaan uummata keenya inumaa'uu summii garaagaraa faffacaasaa jiranii akka aanaa dawweerawaati yoo agarres yaanni bakka akka aanaa baateetis yoo agarre namni keenya yeroo ammaa kana bulchitoonni godinaatu sammuun isaanii hirameera. Kallattii takkatti cichanii deemaa hin jiran wal faallinti isaan jedduutti mul'ata odeeffannoon tokko tokko hoggaanu dhaqu. Isaan inoo nyaadhamuun isaanii hin oolu akkumatti baantu biyyi tun jiguuf deemti. Jaalatanis jibbanis kufuun isaanii hin oolu nyaadhamuun isaanii hin oolu. Garuu nyaadhamurra haala itti jiru kan haala waloodhaan nu nyaachuuf deemu kana isin uummata nu wajjin kaleessa ture jedhanii dhiisuuf hin deeman akka qaban kanaan mee maal jettaan isaanii noo? Ani uummata keenya ijoollee mootummaa keessa daladduuf dhaamsin ani dhaamuuf ebbeleeyyan keenya ebbeleeyyan keessan kan kufee kuffisaa jiru wajjin ta'a isaan malee namni isin baasu hin jiru uummanni nafteenyaadha. Gara hundaanuu nyaatamaa jira gartee rabbiin isaan nurraa haa balleessu du'aa isitti godhaatuma. Jarri kun kallattii meeqan lolli itti banamee akka saree maraattee utaalaa jiranii karaa Suudaanitiin lolatti irra deemaa jira, karaa Tigraayitiin lolatti irra deemaa jira, karaa gartee Dabuubiin lolatti irra deemaa jira. Ilmiin eessas siinaa fageenyaan duufa jette jee uummanni Oromoo hophaa mammaaku. Deebi'anii isaan lola kana adda addaa itti deemu kana dhiisanii biyya keenyaa fi uummanni walloodha afaan Oromoo dubbatu kun biyya keenya keessatti argama. Dura aansilee uummata kana biyya keenya keessaa dhabamsiisuu qabna waan ta'an irratti nurratti xiyyeeffatanii nu irra deemaa jiranii. Nuti immoo biyya ofiitiin dhabamuun du'uun karaa shari'aa keenyattis gartee nu hayyamamaadha. Ani ebbeleeyyan keessan nama isinii wajjin kufee kuffisaa jiru kanaan wajjin tahaadhaan jaaldaansin uummata mootummaa keessa dalaguufis qabu. Afaan isaanii akkuma uummata keenya afaan tokko ta'u deebii takka gara kanarra argataa jiranii waan itti dhiyeeffatan isaan irraa milkaa'an jiranii ija laaltu gartee ija amma gartutti wanni qubalaatan hin jirtu. Miidiyaa tokko hin qabnu kan gartee waa'ee keenya nu gabaasaa jiru. Miidiyaan Amaaraa dhiyeendadda filaa akkuma waliin agartan shawaaroobii irraa ka'eeti shawaaroobii garsiisee ganda osoo qurqursan kan akka sanii gubate san bira darbee hogguuf dawwaa sheene wanni isaa dhaabarate gartee ni gartan filaayi biyya keenya jettan abdawwaa kan achumatti ammas achirraan darbee taxaayyite tarkaanfate. Nuti uummanni Oromoodhaan wal malee akka gargaarsan qabne osoo ijoolleen keenyatti wal gargaaruu dhabde kalli masqal wanni jedhanii duriyaan beeku turillee shawaaroobii gargaaree fi as darbee haxaayyitti uummata gargaaraa jira. Ni gartan uummanni fannoo diimadhaa kun garte. Uummanni keenya kan gubatee ala taa'u kan muka jala jiru walee isaa malee waan qabu uummata keenyatu jiraachisaa jira jechuudha gartee wal malee waan qabnu ebbeleeyyan keenya warreen mootummaa keessa dalagdan wanni isin baasu ebbeleeyyan keessanii wajjin taatanii akka mootummaan hin jirre argaa jirtan akka waa takka ofii humna hin qabne waa takka ofirraa deebisaa hin jirre argaa jirtan ummata keessanii wajjin taatanii hidhannoo jabeeffattanii mootiin keenyas inumaa wajjin ijoollee keenya wajjin jaarsa keenya fi qeerroo fi qarree keenya wajjin hidhannoo keessan jabeeffattanii akka isaanii wajjin taatanii ummata ofirraa gartee difaa'ii gootanan jaan yeegabba silaa bulchiisa gartee kamisoodhaa akkuma waliinuu geessan haarisa isallee hidhatu gartee jettanii gartee duniyaan uummanni gartee miidiyaa irratti himaa jira. Maaltu isarraa deebise lubbuu isaati ijoollee keenyatti irraa deebise jechuudha. Innis beeka uummannis beeka waa hundi ifa galaadha gartee. Liyyaayin baarantuun isaa hojjeesuuf deemti jechuudha osoo ijoolleen keenya baadiyyaa birmattee dhuftee isaan irraa baasuu dhabde. Ijoolleen keenya gammoojjiirraa birmattee dhuftee isaan walitti lolti. Bakkarraa birmattee dhuftee isaan gaditti lolte. Diinaan marfamee keenyaa bakka diinni nu marsee taasisan hundatti lubbuu isaaniillee ibsaa jirti jechuun ishee ofii kophaadhaa miti. Akka sanitti wanni isaan gaafannu akka ijoolleen keenya isaan ibsaa jirtutti ijoollee keenyaan ibsamanii ijoollee keenya wajjin tarkaanfii akka fudhatanan dhiifamaa wajjin isaan gaafadhaan jedhamuu keenya. Galatoomii ulfaadhu waan dansaa dhabeete waan gaariidha. Egaa amma akkuma beekamu uummanni keenya yeroo ammaa kana buqqa'ee diida keessa jira. Uummata kana akka itti baantu miidiyaan humna qabu kan yaada uummata kanaa akka ogummaa fi dandeettii irratti hundaa'ee yaada uummata kanaa butee uummata idila addunyaatiin nami ga'u hin jiru biyya keessatti. Egaa ka jirru kunoo nuti biyya alaa kana keessa jirra haa ta'uuti gaa'i. Warroota
biyya kana keessa jiranii idila addunyaarra jiran ummata keenya kana gargaaraa jiran akkuma ati argaa jirtu kanatti ummanni kun nutti qophaa'aa jira. Ummata kana dafanii karaarraa maqsuudhaaf yookaan bakka itti godhuudhaaf saffisaan maaltu ummata Oromoo barbaachisa jetteeti kanarratti gabaabinaan mee ergaa qabda. Ummata Oromoo bal'aa addunyaarra jirtan ammas gartee ummanni keenya isin malee waan qabu galatooma ammas nama keenya isin lubbuu gartee isaanii damdamachiisee gargaarsanis hundaan bira dhaabbataa jirtanii galanni keessan bilisummaadha. Ummanni Oromoo ammas wanni nu godhuu qabu warri addunyaa kanarratti argamtan hundi keessan ummanni Oromoodha galatooma. Galanni keessan hin qabini ammas ummata keenya bira fagaatuun qaban akkuma kanatti gartee ummanni keenya hidhannoon isaanii ummata Oromooti, rasaasni isaanii ummata Oromooti, qawween isaaniitis ummatuma Oromooti. Oromoo malee waan qaban hin qabanii gargaarsi nuti gartee walii goonu malee faranjiin nu gargaarsu jirtu. Nuti ammas hidhannoo keenyas namni nu jabeessu ummata Oromooti. Ummanni Oromoo kutaa 11 irratti argamu Islaamaan Kiristaanan Oromummaadhaan gadi bahanii akka nu bira dhaabbatanii jenneeti gartee gaafannaan ja'a gartee galataan wajjinii karaan isaan dhiyeessa gartee. Hayyee galatoome ulfaadhu buleessa keenya awwal wanni na hafe jira jettu yoo jiraate sagantaan keenya ol deemaa jira gaahii deeqaan yoo dhumaa jira waan ta'eef mee gabaabsiitii dhaamsa akka walii galaatti qabdu yoo wanni na hafeeru jira jette carraatii haa kennu. Dhaamsi walii galatti gartee ani qabu dhaamsa kiyya goola buufan deema bileeyyan keenya gartee biyya keenya irratti argamtan nuti gartee isinirraa fagaanne fiigaa qaaman isin biraa fagaanne malee lubbuu fi du'aa'inis dinagdeenis isin wajjin jirra of duuban deebinu karaa isin bira dhufnuun dhabne malee biyya arabaa kana amma karaa keessaa galluuntu jabaate malee nuti har'a isaa silaalolli kun biyya keenya irratti tahee bileeyyan keenya kufaa kuffisaa jiran kannee silaa qaama wajjin kuflee akka isaan ta'an wajjin ta'uu ni kajeella. Kanaafuu dadhabnee karaa galluun hin qabnu hidhaa keessa jiru karaa galuun dhabe bileeyyan keenya nuti ammas isin bira fagaanne lubbuudhaan isin bira jirra dinagdeenis waan dandeenye isin bira jirra akkuma nuti abdii isinirraa qabnutti isinin nu abdadhaadha wal abdadhaa tokkummaadhaan wajjin bobba'aa galaa wal dhagaadha wal jala deemaa bakka gartee hundatti gaa waliif dirmadhaa isintu waliif gaachana rabbiin gartee isin wajjin haa jiraatu du'aa'ii walii boonaan jedhee gaadhaan takiyya goolaba. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakaatu. Ayyee galatoomi ulfaadhu maqaa hordoftoota raadiyoo madda nageenyaatiin hedduu si ulfeeffannaa ulfaadhu siin jenna. Ayyee galatoomaa isinis ulfaadha. أنت الله يا ربي نجيسا نفذر مدو نباسي أمتو كيسا أنت الله يا ربي نجيسا نفذر مدو Egaa kabajamtootaa fi hordoftoota keenya kanneen haga ammaa sagantaa keenya wal duraa boodan hordofaa haga sa'aatii kanaan waliin turtan galatoomaa isiniin jennaa sagantaa keenya guyyaa har'aa irraas waa hubattan jennee bal'inaan abdii irraa qabna inshaallah. Egaa sagantaa keenya guyyaa har'aa egaa asumarratti goolabnee jirra. Saganticha wal duraa boodan kan isin biraan gahaa ture ana muhee callaadha. Haga sagantaa birootiin walitti deebinutti jireenya gaarii keessanuuf jiraadha. Ramadaan kanaan nagaa wal simadhaa. دين كيسن انجفتها هم تربي نور هاك بسنين جنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم فدشوا مشارا لا شريك له شكري نساقه توكي جير كيسا نفدر مدو نباسي دا كيسا مهجي ربي كينيا الله الرحمن سينا نبي يوسف لا لا يا إخواني وقامك تما هداتي دررني بود ربي تاسسي وقنا بيسني جرس ابن جالة سني يوم نفتاسسا كسا نفدر مدو نباسر روكسا
baane labbaa jabalaa fi tasaafaan qarree jaalannee osoo hin taane gubbama tofa garree kan dheerinni isaa fagoo laaltee lafa nagarree gubbaa tataa'u malee gaafa geekkuuf nun barree silaa wanti hin dabarree hin jiru duniyaa keessa nuuf dirmadhu nu baasiidhaa keessa anta Allahu yaa Rabbi nageessa nuuf dirmadhu nu baasi roorroo keessa anta Allahu yaa Rabbi nageessa nuuf dirmadhu nu baasi roorroo keessa mee achisin dabarsa gara biyya Yamanii Musaaleen danda'u numan tuttuqaafanii gocha gara jabeenyaa hidhaa sanaasanii lammii yeroo dheeraadhaaf achitti dararanii nama 400 ol guyyuma takkaanii saaruu kaan rukutanii babaasan lubbuu isaa nuuf dirmadhu nu baasi hamtuu keessaa lammii roorroo baqatee gara biyyaan baa dhufee roorroonis jalaa nafne waliin godaanee dhufee xiqqaa fi guddaan jennee caccabsee nu nyaatuuf lafee olii fi gadi ka'ee mirgaa bitaan sallafee mee maaluma keenya tafee baane namummaa keessaa nuuf dirmadhu nu baasi roorroo keessaa waan nuti takka yaanne nurra geenyaan agarree hidhamne ajjeefamna waan balleessineen barree jiraanne jiruun agarree duunee lafarraan tarree jibbamne tuffatamne akkuma duutuu saree takkuma yoom agarree waan kanarra abaasaa nuuf dirmadhu nu baasi hamtuu keessaa yaa kan lakkoofsa biyyee lafarraa kana beeku zaalimaa fi mazluumaa kan gaafii malee beeku rakkina keenya kana rabbumti nuufaa beeku rabbii keenya malee namni namaaf hin beeku rabbummaan nuufaa beeku haalamma jirru keessaa nuuf dirmadhu nu baasi hamtuu keessaa yaa rabbi yaa Allahu maqaa keetiin si waame harkasi tolqabadhe yaa rabbi naa dhagahime lammii saba muslimaa hidhaatti dararame jarri nu irraafatu sati nu yaadadhume hammamtu duniyaarraa deeme osoo yaadu ahli isaa nuuf dirmadhu nu baasi hamtuu keessaa anta Allahu yaa rabbi nageessa nuuf dirmadhu nu baasi roorroo keessaa anta Allahu yaa rabbi nageessa nuuf dirmadhu nu baasi roorroo keessaa nuuf dirmadhu nu baasi roorroo keessaa nuuf dirmadhu nu baasi hamtuu keessaa